Kootiin bakka fayyaan dubbadhu. Dhagayuu fi oduu gaariis nagayaani. Islaamummaa badhaatu badhaasa rabbii guddaa. Lubbuun teenya diin keenyaaf maaliif hin taane fida. Khaalafaa ol qabnaa sunnaa nabiyyal hudaa. Khaalafaa ol qabnaa sunnaa nabiyyal hudaa. Lubbuun tootaniin qabu islaamummaaf qabeenya. Jiruu duniyaa gubbaa isii teenya. Isi boodani kama bu'aan jiruuf jireenya. Tuttuqaa masgiidanii hamasii ni dhageenya. Diddee waliin nu buuftee hin boreessin nageenya. Bismillah, alhamdulillah. As-salaatu was-salaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Biyyan Islaamaa jaalalleewwan warra rabbii jecha isin jaalannu warra rabbii jecha nu jaalatu ha fagoo ha dhihoo ha biyya keessa jirtan ha kutaalee Oromiyaa bakka adda addaa jirtan ha Baalee jirtu ha Arsii jirtu ha Walloo jirtu ha Khamisee jirtu ha Finfinnee jirtu ha Shawaa jirtu ha Wallagga jirtu Islaama kutaa hunda jiraatu Islaama naannoo hunda jiraatu Itoophiyaa guutuu keessa Islaamni addunyaa guutuun. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Islaamummaan diin dhalootaati obboleeyyan. Arraan tana qabxii jabduu takkaaf as baane biyyi teenya Itoophiyaan ni misoomsinaa jaamee gaafa magaalaa Shaggar jedhanii alaabaa nu godhanii waggaadha dura Finfinnee tana akkanatti ol seenne alaabaa adii gurraattii fi diimtuun wal keessa gizee godhamtee odaan gamana gamanaan dhufee namni ilaalcha kana qabu ilaalcha kana ilaalcha namni Oromoo ta'ee irraa gammadu ture. Oggaasan ogga qalbiin namaa wanni godhamuuf hawaasaa fi qalbiin namaa gizee irraa bareedde irraa gammadde san waan bareedaa ta'uun ooluu jenneeti yaanni gaafasanii. Ammoo amma hedduu qalbiin irraa nu cabde. Rabbi Shaggar haa dhabamsiisu magaalaa Shaggar sana. Magaalaa Shaggar ta masgiida diite nama yaada kana fidee fi isii hojjechaa jirullee haaliqni tokkichi ulee qabu san Umaa nu godhuu hin dandeenye waa takkallee fiduu hin dandeenye wanni isaanii fardi jennee qoqqoorrifannuuf takkallee hin jirtu. Hatta qaama waliitillee sadarkaa federaalillee beeksisuun mari'achuun majlisa isaaniitillee mari'achuun nu feesisu. Humni isaan duubaan jirtu tan nuti sodaannullee hin jirtu. Akkanumatti masgiida isaanii doozara oofuu nu beeyna itti dawwalaatuma qaallecha shifeera doozara oofuu saniin dhaqii masgiida ganda kanaa haraatu irra bahee diigi jaaniituma liqaan bambarumaan ganda keessaa silkiitti dawwalee masgiida keenya diisisu jira. Nuuf ammoo masgiidni maal akka ta'e hin beekan. Rasuuli sallallahu alayhi wa sallam gaafa Qureeshiin warri isaanii gosti isaanii ganda keessa dhalatee adeerran kiyya jeeni eessumman kiyya jeeni Muhammad jedhanii maqaa baasanii fi baabaa jechuuchi baree maamaa jechuuchi baree mucaa ganda keenyaa ittee ijoolleen hoggaaniif namni isa tuqe irraa reebdu adeerran obboleeyyan ilmaan adeeraa warri wajjin guddatan jechuudha. Warri yoo inni tuqame seefii luqqifatee isaa jecha ganda garagalchu jechuudha. Islaamummaa tanaa jecha itti duulan sallallahu alayhi wa sallam. Gaafa san firri isaa Bilaal fa'aa turan.
سلمان فارسي دفه فاده ترى رسول صلى الله عليه وسلم أتشرى بقعتني مكرة غندساني إيساني ديماني مدينة رفن مدينة هقاد ترسينا صلى الله عليه وسلم والنسان قد أمال ترى mana sani jarane rasul sallallahu alaihi wasallam masjid gadda campus masjid ni nuf onneten arrantana hogani fi inni digame humna dabne masjid daabu dabne majlis ni xeñalen amir xeñ dubbate dagaw dakabdani warana nu babbasun qabu silay wan fi da haje umal gona jettani irraustani ammo khaliq ni tokkici ni jira ربي سبحانه وتعالى مسجد الرئيس الأوركوتا ربي شماليسي في مسجد جدو يا ربي شماليسي في مسجد جدو سيني نقرسيسي ربي فين ربي سبحانه وتعالى هم نقوي يجو خابرها دا في كعبة جدو سين مسجد جيجو متوني هدو قلبي نجاب سيبليان واني غران نقوبي واني قلبي نجاب ساجرو تفي أكاتا إسام مسجد تديغا بيتنا خيس أنغون وارت ودو أنغو وارته بريزيدانتي نانو رومي هذا حسن علي ترى خرا خبجمو أبا دولا دا هند برتوري أبا دولا جمدا ترى خرا جنيد ساد دولا هند برتوري جنيد ساد دو ترى خرا خدير مختار خدير هند برتوري يسر خرا لما مغرسان برتوري لما مغرسا اسم بيت سنيرا خرج من الاسم أفتو تريسلا دنيان زبن يرو أمتا جيجي بكبوية نمني أمتا ميو بكبوية غاري أمتا مقوفة يو بكبوية تاي غاري وانبرا بكبو ديسي Rugada, naannoo shawaadhaa san uummanni humnaan dura dhaabbatee firraa qabuu danda'u hin jiru. Mi'a awwaadaa itti adii kennu masgiida. Mi'a harar keessatti masgiida dhufanii adii kennu. Dirree dhawaa keessatti dhufanii masgiida adii kennu. Makiin sabaattanyaa akka itti dhaabnee beekamu sabaattanyaa kaasii kana masgiida dirree dhawaa warri dirree dhawaadhaa. Goojjoo sharaa xiqqaa tokko dhufanii tuqan warri dirree dhawaadhaa firraa dhawaa. bakka namni itti humna hin qabne ilaalaniitu mareebanii masgiida reebuun dhuguma sayyoo dubbanne ni magaalaan shaggar jaaramuu deemte magaalaan masgiida irra jaamtee bakka ifaa taraafikaa godhan bakka karaa ispaaltii irra deeman godhan giriin eeriyaa bakki godhan bakki mee masgiida irra jabduudha bakki isaan filatanii wanni isaan godhuu deeman tun ta masgiida irra jabduu tamtu jira hattaa magaalaa bareechuuf illee laala magaalaalee oromiyaa dhaatan manneen isii goojjoon xixiqqaan osoo jiru masgiidni immoo minaaraan samii keessa dhaabbattee keessaa mul'atti. Uummanni islaamaa jiraachuu akkasii garsiisa. Minaaraa isaan akkasii dhiibanii diigan sun bulukeeta qofaa miti. Armaataa simintoo qofaa miti. Kabajaa keenya keessatti diigan. Ulfina keenya keessatti diigan. Akkasii nu beekuu qaban. Dhugumaan humna hin qabne nu beektan. والله أرهم نتك تقبني سنرا هم بفنو تكلي إنجرت سلهم نقبل نده سني فتن ربي نجرا دوا أمني إسلاما رجومت في فني خيست دتشيرا كسيدي بكر رامي سنين دبم تهدي وقا غندا جاران سنجتو كاري دبلما كاري دبسدي كاري دبافر دبشن تنال لففته ربي تسمير بكتنا بدنا نجي بكفد قوتشا بكفد لفت لف أمنتي منا أمنتي جارات جاني لف ديمتي باجاج كشخ أن سنديم تقبتني تعمل في النية نخيس بقومتي خرام تقول لي أنا باني انتوي لي خرام لفتن هندا تديمتني في النية خيسة قردني جرتن في النية أنا خيسة بكهدو لا ديمتني قردني جرتن بكي مسلمني kita saat injiru tamtu jira biyya tana keessatti
مخينا مجلس إثيوبيا مجلس إثيوبيا مجلس أوروميا مجلس تخيني مجلس العلا خجان كان قطري شن تارجم بيجتنا قطرين تاك تاكسي قطري لما مخينا مناتي قطرين سدي مخينا دلقاتي قطرين أفر مخينا موتماتي قطرين شن إني جود أكسر نبيها بكوسو بيجتنا خيسر نتي قدور ويان سبتي في الهدا يجوا ويان سبتي في الهدا ويا نصاراتي في ويا يهوداتي أمان تادان يوني لچو ويان سبتي لا ويا يهوداتي ويان الهدا ويا نصاراتي ويان الهدا ويا كريستاناتي ويان سبتي لا ويا ور يهوداتي ويان جمعتها ويا إسلاماتي بيتنا خيستي ويان كالاندري شوف كالاندري جيزي شوف حواسا شوف ويا بقولنا خيسني جاني ترباني ويا لما حواسني بيجسان خيسة جرو لكوف ساتي لا لمي قدام كاتو مان كالاندري خنيت تبيو كالاندري بيتنا يهودان خونو إسرائيل جرتي بيتنا خيس يهودا قرتي لكاي جرتي يهودان بيتنا أسي إتشتي إساني خبجة أسي تمو لكوف سنوتي هدومينا ماجوريتي خانان ويان خيني نوفين خبجة وايدون ديبام نيجر أمو مسجدة في حاجنا جيس دور سنتنانو أمارا سني في تونغون كم تكامل. برا سرتي. جدونيز كنت جاء يا دخلنا لا. نور أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلينك يا بكم جرتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنجتشا. دعارة بدبّت شوراف. واني أمان تنتهاجر خوني وان قرتي أكما وصلنا جيتي هوجا قرتي مناران سنجيدو خبجات هي فوتي جاجرتي وان هدوك قلبي نما قرتي إجدورك قلبي نما بوچورا من ربي تجتشون غا أمة مسلمة برتي بكتك قرتي تنوتي والجينيو ربي تقبرو أكسمو مو yaada waliitis wal dabarfannu adeemsa jiruu fi jireenya bakki gartee qaceelfama itti arkannu masgiida rabbiitiin ni beekan duba ani bar wanti na dhibe ustaz master planning jedhame kuni bu'aa gartee boonsaatu irraa arkamaa jira kun maal bu'aa boonsaa miti bu'aa rakkisaadha malee durarratti jalqabumarrattu nu galee hiikaa master planning kun maali master planning hogga kharoorfamuhu na eenyuuf kharoorfama eenyu namni kharoorsisun amma fakkeenyaaf mootummaan biyya tana jirtu mootummaan akka Itoophiyaatti gartee mootummaa jechuun bar bakka bu'aa uummataa jechuudha akkasii tajaajila ka uummata bakka bu'ee uummata tajaajilu jechuudha uummanni eenyufaadha uummanni kun eenyure bakka bu'aa kana keessallee uummata kanarraa uummanni musliima harka guddaadha uummanni musliimaa silaa jiraachuu qaba master plan haamu kanarrattuu qaba eegaa bar jalqabuma yeroo mariisifamuu qaba haayaan mariisifamanii haayame quban qabu dhimmi islaamaa haayame akka ta'utti mee haa jennu hogga dhufee lafarratti gadi bu'ee gartee waan godhamu san diigamu ilaa haddii tuffii ham gartee uummanni musliimaa bar ustaaz gartee qabatamaan masginni jahajig diigamee jira qabatamaan diigamiinsa akkam diigamiinsa bakka sanarraa ha'uudhaa dhibbatti dhabamsiisu guututti jechuudha osoo bulukeenii tokko osoo qur'aanni rabbii namni gartee qur'aana qabachuu haqa hin qabne qabatee fuudhutti saniin guurame hotee jechuudha masgiida qofa moo manni amantiin biraa biyya tana keessatti ni jira مسجد نيوجرا بربادني ديجا يوتا دي مسجد نيوجرا بر ماستر بلانينج كم مسجد وقف ديجا جر بكبرا خبرا منتي برا خديجة نقررنا وري قرتي يهنيان بكسني نو أودي سني سكجان منين حتى منين ديجا ما جرو منين مسلماتي الربودا الرجريسيسا خلي دوبا كندي فما وان قرتي أمة مسلماتي في إيجا أمنتي تنفرها بكيسو آتي دوبا قباب دوتي wanni kuni waan gartee yeroo hundaahu beetanii yeroo hunda manni muslimaa harka jireessatee tumusas
mirgi nuti falmannu yeroo hundaahu masgiidaa fi wanta hijaab akkasii akka akkana ta'uu godhannurra akkasii wanni nuti guddaan xiyyeeffannaa irra kanneen dhimmi nurraa gabaabsan malee dhimmi ummanni muslimaa silaa gartee jiruu fi jireenya diinagdee biyya tanaa keessatti akkuma nageenya kabachiisuu keessatti shooroo guddaa qabutti akkuma diinagdee biyya tanaa keessatti shooroo guddaa waa hunda keessa qabutti silaa gartee waa hunda keessatti falmatee argamuu qaba ture yeroo hundaa'uu dhimmi ummata muslimaa akka hijaabaa fi gartee masgiida qofarra ra'uuf wanni kun ajandaallee ta'a yeroo hundaa'uu tanaaf wanni kun namni dhimmi ilaallatu hundaa'uu gartee ka itti achi dhiyaatu adada itti achi dhiyaateen ofirraa dubbatee waan kana yeroo gabaabdutti gartee wanni kun furmaata argachuu qabu furmaata argatuufuu bar hadiigame kana akkamitti furmaata keenyaa nu wajjin haasawamuu qaba bar eegaa bar masgiinni diigame qabna biyya tana keessatti bakka bu'aan jira tanaafuu hadiigame sun bakka bu'ee amma booda immoo harka irraa fudhatanii wanni kun gartee yoo itti fuftaate karaa rakkisa bar biyya tana keessatti muslimni jiraachuu isaatu rikognaayiziin godhamne jechuudha. Qabxiin beektaa jireenyaaf misoomni jalqaba nageenya kabajaadha namni hojii jiraachuudha durri amma haala itti deemamu kanaan ummanni islaamaatis ummanni bal'aan kun ummata akka caljeetaa wanti hoggaanii fi yoo rakkoon takka dhufte islaamaa ijoollee islaamaatu nageenya balleesse jechuu deeman nageenya ifii balleessanii jechuudha qaamni silaa nageenya biyyaa akka eeguuf bakka bu'ee nageenya masgiida diiguudhaa ol nageenya jibbuun kamtu jira masgiida diiguudhaa ol qaama amantii mana amantii tokkollee jechuudha manni amantii beeta kiristaanniinis diigamuu qabu masgiidni diigamuu qabu tokko isaanii diigamu carraan karaa isin baastanii sun bakka biraatiin illee ni jira masgiidni wahii akka ganda safaraa qubatee ganda jira dabree gandi tokko guddaa walitti masgiida tokko qabaata gandi tokko waliin masgiida tokko qabaata keessattuu finfinnee san keessa irraa meesanii dabarsuun hin taatu kireeffatanii faa jiraatan manneen isaan kireeffatan kaaree 500 ol hin jiru manneen isaan bitatanii itti salaatan akka masgiidaatti finfinnee tana ni beeku akka lafa biraatii miti warri finfinnee keessaa silaa karaan bakka dhibbaan irraa dabu bakka dhibbaan karaan hogga achi as deemes bakkuma sanii nama geessu achi as deemes mataskaanuma nama geessu gamasi as dhufus mataskaanuma nama geesse mataskaanuma kanaan naannoo finfinnee tana keessa ni garreeme hedduu dhugumatti waan kanatti maquu dhabeetu masgiiduma qaceele amma duraas maqaan arabaa biyya balleesse jedha maqaan arabaa biyya balleessee nuun jedha ha maqaan ummata maal arabni balfa qushaashee hin jelle ummata tartiiba hin qabne kana ummata kanaa baafachaadha warra silaa nu gabromse kana arabni yoo asii dhufee nu gabromse arabni nu gabromse takka as dhufee maqaan arabaa biyya balleessee jedha ashabbirii fi shabbir maal mas hooma gartee rabshaadhaa ta'a maqaa kanaa kana silaa maqaa seerumattuu gaafatamuu qaba maqaan akkanaa beeku dhugumatti hin baane seerattuu maqaan garee tanaa irra guddatti ogolaalan gara maqaa silaa seeru maa akkana siin ja'anii silaa seerattuu gaafachuu qaban kana baafachaati Hasan Huseen Muhammad Adam maqaa babbareedaa kanarratti duuluu ture kun ammaan tana nama silaa taraa tokkorraa illee oduu beehe wanta ture amma deebi'amee kallattiidhaan dhufame masgiidni islaamaa waan tana kaabinee mootummaa keessaa nauma islaaman tahin qofaa jira warri islaamaa kamii ustawaa san gizee kaayamu san mootummaa jechuun akkamii waliigalamaa masgiidni hadiigamu manni amantii hadiigamu jechuurratti akkamii waliigalama dantaasaa hawaasni maaltu nu laallate jechuudha eekanis yoo irra dhufee ulaalu ustaas bakka tana maaltu jira seete durarratti wanni beekuu qabdu namaatu ja'a jee bar khataba maqaalee Ahmadiin Jabal masjiidaatu seeraan alaa ka seeraan alaati pilaanaan ala ijaarame warra jettaniif je masjiidni seera qabeessi kamii meeqaati biyya tana beeku hundinuu chaalenjii mataa isaa tini malee namni seeraan qubsiisu masjiida hin jiru tokko ilaa yoo heddumminuma keenyaani
مسجيني قدام باقوني قبل مسجيني قدام أنواري في خدرتي بنيجرو قريب توكو هايلي سلاسي خسي توكو موت آليان خجار هاي أنوار آليان يوم مركتني بيتا كارتا برا سجل تمركت ينقد مسجد من كم يجوه من مسلماتو بكتكو غندا هاروتو كوبچو يو بربادي مالغول نما مسلمات وفاتو كوتو لفراها اف لفسن رتي هوتي تكغرتي وهما قرقرو وهي دواتي جرا بكم ودا ولي بها واسني غرغاري توكو هنجو يومو غرتي اديمسي غرتي بيتنا خيست امانتين براتي في اوغا كدي جنو بيخا امانتين برا مسجيني مني بيت كريستيان ساني هادي غموميتي توكو تو دي غمو قب امو كومبير يوغوني ولچنا قبني لالي اديمسي مسجيني اتي مسجيده تو دورا جلقبا غرتي ركو ميغا خيسه دبريت يو خبره حلال تتاتي مالف غرتي منو متو كو من جرينيا تو كو في خريفتي ريكوغنايز ني ودما خريفتي اسيت من امنتيتي امنتي سابرسيسه يو فدني غداناو كريسا ابارا خريفتي سني يسي دي تنكسا كاشي الى حدي خنت كين يكوني يو مغرتي مسجيده تو حسن ركو ميكا قنمي غرتي كارتان فدچون ديسي غا ترادوماتيو فنفني سان كيست مسجين نجا مسجيني مسجيده تو لبون اصوت تندبر مسجيده انو ما هنجرو جا اما مسجدن اغرتن كونيس مسجد حواسني به مسجد خيجئ جارتي يو غما خانين ديبيتي هم دينو سيران علاوه اكسانيتي مراسا واتي قوتي مال خنغرو مال نما جيسيسا امني مسلمه الى حد ارلي تفتمو كوني غرتي غروان براتي نما اوفا غرغرتي نغينيو اوفي هاركو اوفي تمبليسو تنما اوفا نوتي نغيني لبسين مسجيني بر بك إرنا نغي لبسو يوني فوني تك أركمته نمني ترباني ولد دفا غويجت يروشان ولد دفا بكيت نغي لبسني دو نغي نينو مسجيني نغي نينو دوبا مغالان غرتي مسجيدا في أمة مسلمة أفر رائب دي نوف غرتي مادة بونسا أصون تاني مادة ركينات مادة نوف ركينات نقفة فصون تاني ركينا بيجات إثيوبيا مجد تنافو ركيس على دوا ومن مسلم أكاك آمة كوت مسجينا تي ديغمي كيان ديغم ننجو أناس إيجا وانين دندهون دانو مسجد خيانين أوركر ديغو تنافو أكاسيتي أبينو غرتي أمة مسلمة كأفارجو كغرتي تيغرايجو كغرتي كوتا إثيوبيا تنجرو هندهو دبنتو إلى اللت نمو أما جزء كتشلسو غرتينو تبكبو أبناف مجلسك أبناف إسان ملقي فتشاجر مالي ومني مسلمان عنقه جيتا أنجرو مسجد فر لكاوتشون يرون إسي دبرتي جرتي ورا مسجد ديغوفي سوان قرور فتا يوجرات أما بودا يرون تغرتي مسجيني ديغانسون دبرتي وانجو أسيلا بسيلا تاتي تبيرا gochoota dabre hunda caalaa jechuudha gocha seenaa ta'e islaamummaan mootummaan dhiibbeef hin baddu namni humna qabu humna isaatiin dhiibeef hin baddu mujrimoonni dhiibaniif hin baddu islaamummaan warri humna qabu abaa jahal faa fi warri silaa fir'oonni faan durirraa eegalee warri yahudaan madiinaatii fi akkasumatti as oofi dhiibanii islaamummaan diddee guddatteeti asin nu geesse. Islaamummaan carraadha nasiiba carraan nu geesse nuti kabajateenya waa hundarraa ol wanni nuti addunyaa tanarraa qabnu isiidha. Odoo silaa hafuftu taate odoo silaa dhabamtu taate gaafa nabiyyi keenya Muhammadii fi sallallahu alaihi wasallamii garee isaanii waa xiqqashoo wajjiin jogola keessaa walitti hasaasan san gaafa san balleessuu danda'a warri balleessu jechuudha. seenaa keessatti biyya tana keessatti biyyi teenya biyya hedduu islaamummaan itti duulamuun beekamtu. Biyya tana keessatti nuti lakkoofsaan hangana keenya. Arrallee gareen takka nama aslii miti biyya biraatii dhufannu hin jaallu.
abboonni isaanii durirraa itti duulaa turan fandiin islaamummaa je'ee bahu hawaasni kun ifiif walii gannaqee wanta godha malee odooniif hin namu ifaa danda'u jedhani islaamummaa qofaaf danda'a biyya tana keessatti tokkolleen if danda'u hin danda'u tana namuu ni beeka maallaqaanis nam tokko hin bittu islaamummaa haa dhufe ni gargaarti malee islaamummaan diin islaamummaadhaa jechuudha amantiin takkalleenu dhiibaniif balleessuu hin danda'a amantii dhiisi yaadu namni tokko lafaa ka'ee uume gareen takkatti amante akkaataa waan san itti bareecha yoo hanqina qabaatte itti bareecha yaadan malee ammoo islaamummaa bareedduu ifiifillee waa bareechitu wanni nuti jennu laalame islaamni waan jiru laala rakkataa keessan gargaara namaa wajjin islaamaa wajjin himi namaa wajjin amala gaariin jiraadha farshoon dhugina hin sakraanina waan namaan saamina dhalaan qullaa deddeemtee dhiira fedhii ittiin kaasin haa qaamasii shaffanattu dhiirtii dhalarraa haa ija qaqqabattu ijaan hin laalin naamusaan fuudhaa wajji jiraadha diqaalaan heddummeessina qabeenya walii eega dhiiga walii eega naamusa walii eega kabaja walii eega tana waliin nuti jennu ollaa maxxanfadhaa fira maxxanfadhaa haadha abbaa waan jabdu haadha abbaa keessan jabeeffadhaa wanni kun waan nama reebaniif illee waan qabu waan nu jibbaniif illee waan qabu ammoo takkaa mohamteen beektu takkaa fakkeenyaaf ana amma maybe na hidhuu garee takka takka tawaan tana dura dhaabbatte reebuu ammoo waan san gonkuma dhaabuu hin danda'a amma Haile Sillaaseen hanga dandayutti biyya tana keessa islaamummoonni jaan hin jirtu jechuu beeksisuudhaaf hedduu tattaafate seenaa keessatti asii warra ingilizii fi warra faransaayii irraa gargaarsa fudhatee islaamni hatta mootummaan islaamaa ta biyya tana keessa taariikhaaf turte ta imaamu ahmad faan dhaaban mootummaa walloo mootummaalee jajjabduu hedduu ture beeka mootummaan tun asarri isin jiru biyya tana keessa seenaan isin jiru nuti asliin as turree abboota kanaa qabna akka hin jenne taariikha isaanii barreessa asun wamman tan lafa oli diredhaadhaa ol mal jedhanii harillaatan lafa harillaatan lafa si arraloo yoo qotte taariikha islaamaatii jira bakka hedduu masgiddan amata 400 lakkoofsee jira cinaaksan kanaa fi lafa tana keessa kanatti harabii ol jogola hararlaadha taariikhotaa jira wantoota islaamni biyya tana keessatti abboota irraa amata 700 800 mootummaalee jajjabduu islaamaatii ture ni balleessan dhabamsiisanii lafarraa taariikha kan ammoo islaamummaa dhabamsiisuu hin dandeenye hedduutti tattaafatan Haile Sillaaseen warra Haile Sillaasee duraatillee akkamiin balleessinaatti dhiibachuu ture numa ideemelee uumaan balleessina Minilik akkasuma dhiibuu ture mootummaaleen adda addaa mallasillee waan danda'u dhiibbaa godhuu ture itti kute wanni tun walii galanii akka walii jiraachuudhaani wajji jiraachuudhaani haala mijeessuu danda'an malee humnaan dhiibanii kanumatti masgiiduma faa diidee masgiidni nuuf waan jabdu ammoo islaamummaa miti islaamummaa masgida keessa jirtu na keessa jirti masgida na jaarrate masgida si kun nageenya balleessu hanqa muslima lafaa fixutti hin dandeessu sanis hin dandeessu bishaan itti naquu dadhabanii borumeeydatti bishaan khaxabalaa kun dadhabamee ture lagaa waraabanii irra facaasan numa jiran kun lakkoofsaan ammallee isaanii hedduu they are majority of Ethiopia ammas namni hijibaan gammaduun gaarii miti akka waan guddaa tahaniitti guddaan islaamaatu lakkoofsaan guddaas keessatti reality dha tun we are majority Ethiopia keessatti Somaaleen islaama Affaar islaama Amaarri harki Ethiopia keessatti Oromotti aanee lakkoofsaan harki persentiin 10 islaam Itoophiyaadha Amaara keessa jira Dabuu taralaala islaamni balleessuun danda'an reality gammada dhugaadhaan dhugaa jirtuun jechuudha haqa jiruun gammadaa gizee jechuun yoonii fi irree hedduu ta'uun ka gammadan taate irree hedduu miti maybe aangoo deemtu tana aangoo butaka dhuftee kuttu tanaan aangoo kursii gubbaa jiraachuun ni mala maqaasin balleessin tun mootummaan amma mootummaa kiristaanaatillee miti mootummaa hawaasaati jenneeti wajji jirra nuti kiristaanaaf islaamatti adda filuudhaa miti kanaaf wajji jireenyi akkanaa miti gonkumaa wajji jireenyi akkanaa miti nageenyilleen akkanaa miti naamusnilleen akkanaa miti namummaanilleen akkanaa miti ammas beektanii
أستاذ النبرة جتشو بربانو والله كذا كنا وانا كنا مدته إسلام ما نكوان يتيمو يتنا خيست يتيمة أباهم قبل فكاتي نمو مجزء أوسو خدورة جرو خنا قرتي أفرد أجيب فتشاجرا تنافو يا نما قرتي ربي بكسبوسي مجلس فدرالاتي في مجلس أورومياتي في مجلس هنداو خافار في هنداو يجو نمني نبوتاني بكسن جرتن قرتي ربي نسين هاجر قارو وان قرتي نفكاتو حواس بلا مسلمة فكاتو حجدا نغرسي سادو واني إسان إفدام نيوجراته أجندان كيسي هنداهو فالمين قرتي أمني مسلمة حقو في فالمتو أكا قرتي مسجد خيا نران تقنافي حجاب خيا نران بازينا قفا كنتاني دموان براتي تجيفنا يرون هندا قرتي تقان حجابا في مسجدان رفتو أكا قرتي أتقافين كي أسمرت أكا قبابتو وان بربادني تنافو إسنس وان نفكاتو وان اسم فكاتو أكا نوف دليدن أكا قرتي نوف بكبوتن اسم غافنا ونخو يرو قبابدوتي أكا رأبتو خديقة ميقرتي أكا بكبوفا مستد ندن داما بر ندن داما تام بريو وقم دراتهم بانا بر وقم دراتو يو أخينا ماتي أكنا جامي بو أستي جارم أسم خرم خان دراتي خررا يو خان خرم سنو ميسون يو هاسوني دف أكن مدوزرا أججني تنافو مسجدوني سن أبيني سن هندنو ديبو أكا قبوفي أما بود أكن أبتن ومتى خنيا خمجلس جرو شيكن كينيا مو أكا قرتي وان كان إجديمتو سرر ديمتو أكا تاتي هادو بطن يودت أبني مو دين أباك أبا نمك أبا قرتي هاقا دبر سني وفرا هواسني وفرا فالمجو وقس ندندها إسانو مدقي فتشاجرا يجو أسي دبر سني تاك جي تنتك تاك أمني مجلسها خلينا ببراتي بكسن توري دينغد داس نو ببراتي توري ديمتي اسم برغيسي تورا دبري أبلو فان ورّي كرسي ترى سندرو توري مالك إسان دلغن دبرتي ختبمتي تيسان غنا ختبمتي كان ختبمتي على ماركا قبدن دفتر خيسن أديد ختبت وام بورو إتي دبتم نجتا وام بورو غافا أبلو أسجرو غافا ساني خيسن مسجيني دي جميل إسني فتنا هم نقبدن تكلي ولين قايتنا مسجيدا خيسن حواسني إسن دقه أكدوري متي دور مجلسان دقه حواسني إسن دقه وقمان فتنا خيسن فتنا رتو مكورا خنا خيسا بودن دو قبدن تاكجي تبرا مجلسني إفدوبا قام ججبا قب ورا مجلس ديغو أما كاروت مسجدا كوري فلا بربادو أمة إسلاما تجانسا كولم فلا بربادو أمة إسلاما غافا سلا أحباشسن إساني خواص سوسي أحباش نور رديبسي أما اللي إسان دقيفن dhugaadha waan takka barreessu jirtan dubbachuu jirtan sirriitti amalee gaddiraati irra dalaga masgiida keenyarraa hin usina dubbachuu qabuun abbaa fedhe na caalaa isinii itti gaafata namni biraas dubbachuu danda'u dubbatu qabu koreen fara barbaaddu keessaafu hawaasni isaan dhagaye hawaasni achi jira koreen fara barbaaddu ummata islaamaa dhimma islaamaa hin usina rabbiitu mokkora kunillee rabbii isin godhe qalbiin hawaasaa isin bira jirti warra heeraan aangoo itti kannan caalaa qalbiin isin dhageeffachuu jirti namoonni bebbeekamuun tabiraamas namni oromoodha gaafa amara kilili hangama dubbattanii dhugaa rabbi haa jennu maa maqaa nu balleessita warri harargeedha warri tiktokaa warri feesbuukaa warri bakkoota adda addaati dibbeetumta waan biraati irratti hin usina hin usina rabbi irraa isin gaafata namni illee maal nuun jaa namni nu ni uqaanfanne oromiyaa lafti tokko lafa teenya shaggar nu jaaramte illee hudduu dhiinne gaafa kaan utaallee mirqaannee bakka ifeenya dhabe alaabaa san gindaalu footoo jala kaane deennee bakka sanitti rabbi nu haaraa rabu edaa masgiida diiguu deemti duba teenyaa miti jaa shaggar namni an islaameetu hakutaa oromiyaa keessa jirtu nama hunda caalaa isin laallatti isiniif jaarrajanii maqaa keessaniini hawaasa biraati illee hawaasni islaamaa dhiibamu jira nun laallattu tun teenyaa miti jaa oromoo islaamaa bakka hin buutu shaggar teenyaa miti beeta mangistiin achi jaaramu san teenyaa miti nu dhiibuu jaaramu jira masgiidaan akkamii eegala jaarmeesa masgiida boodanaan fatu yoo kadii gutaate illee dhugumatti xiqqoo maa kirikiriin godhin maa falmiin godhina
مسجد دي قرتي والمر مجرني برجت ما أقول أبنيو أكن ولي كمان بريت إرجاني مسجد نور أديجني شفير الدولاني تو ديجني بيخي واني مريلين مجلسين لين كوبان كوجا مجلس الإسلام رغمتي حرام كم مسجد كفر به أنا أمي إميلالة وإنه كنا لالة جو هندينو جاي تيسمبا ويلينو جاي تيني هابان هندينو رغمان وسني رغمان سنت خناف أسيول الله سنت إيرا جمبر بانو يو أسيول توري ميرا خيسا قال وان برلي يجوني ملا أسرت أبنا أنا راودني تنجرا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمه رجول ابن قابلين نجان ترى شفت قيسانون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته